Oromoo caqasuu jirtan. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaata galgal sa'aatii 2:08 meetira baandii 22:25 irratti tan malee Naayil Saat irratti VOA 24 irra caqasuu jirtan. Roobii adoolessi tokko bara 2020 VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Jecha Caaluu Hundeessaa Baqqalaa Garbaa aktivistoota fi namni jedhee fi biyya keessatti Attamoota kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun qabnu ajjeefamuu wallisaa Oromoo beekamaa Caaluu Hundeessaa mormuun hiriira gaggeeffame yoo xiqqaate namni 52 ajjeefamuu fi hedduun madaa'u Komishinarri Poolisii Oromiyaa Araarsaa Maqdaasaa ibsanii jiru. Akka gabaasaa baheetti namoonni hedduun kan ajjeefaman dhukaasaa fi haleellaa humnaa humnooti nageenyaa fi kanneen mormii gaggeessan gidduutti gaggeeffameen ta'uun ibsameera. Guyyoota lamaan darban kana keessatti namoonni hedduun hidhamu poolisiin beeksisee jira. Kanneen to'annaa jala oolan gidduudhaa daayirektara OMN duraanii fi miseensa paartii mormituu KFO Jawaar Mahaammadiif hoogganoonni siyaasaa kanneen biroon keessatti argamu jedhameera. Poolisiin akka jedhutti Jawaar Mahaammadiif eegdonni isaa poolisii wajjin kan walitti dhukaasan yoo ta'u kunis reeffa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa gara Ambootti geeffamaa yeroo turetti ta'uu ibseera. Gama kaaniin hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa VOA'f akka ibsanitti hiriirtonni karaa nagaan gaaffii isaanii akka dhiyeessan gaafatanii kana malees mootummaan dhimmootii yeroo dheeraadhaaf turan haala hundumaa hirmaachiseen akka furu gaafataniiru. Gocha hokkaraa biyyattii keessatti gaggeeffamu kamiyyuurra dhaabi isaanii hidhata kan hin qabne ta'us beeksisaniiru. Raashaan hidhattoota Taalibaaniif maallaqa kennuun loltoota Ameerikaa akka ajjeesan gootee odeeffannoo jedhu iccitii isaa ba'uusaa fi Waayit Haawus aangawoota tika nagaa biyyattii komatan. Kunis sodaan kun dhugaa ta'uusaa yaada tokkorra ga'uufillee carraa jiru dukkaneessee jedhameera. Weerarri vaayirasii kooroonaa jalqaba Yuunaayitid Isteets keessatti argame as yeroo jalqabaaf biyyattiin kibxata kaleessaa qofa namni vaayirasichaan haaraa qabaman lakkoofsi isaanii 47,000 galmeessitee jirti. Kanneen haaraa qabaman kana keessa harki caalaan kutaa Arizoonaa fi Teksaas irraa yoo ta'an Kaalifoorniyaa, Floriidaa, Joorjiyaa, Saawus Kaarolaayinaa irraas keessa jiru jedhameera. Oduun keenya kanuma. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ambootti hiriira guddaatti jira. Maatii Hacaaluu Hundeessaa keessa firtokko ijjeessanii jedha. Oduun Naakoor Malkaachi nu erge. Hayyee Naakoor akkam oolte mee har'a Amboo keessatti maaltu mul'ata? Akkam oolte guyyaadhaa magaalaa Amboo keessatti jalqaba irratti kaasuudhaaf dargaggootni yookaan qeerroon magaalaa Amboo 1,000 lakkaa'aman ganamarraa jalqabanii magaalaa keessatti hiriira gaggeessaa turanii artist Hacaaluu Hundeessaa goota Oromoo handhuura Oromiyaa yookaan Finfinneetti kan awwaalamuu qabu gaaffii jedhu dhiyeessaatti kan turanii qeerroowwan gaaffii dhiyeessaa turan keessaa Dr. Lalisaa kan jedhaman Hacaaluu kan galaafatan dubbiin waa'ee siidaa milbii ilaalchisee dubbate irraa ka'eeti. Kanaaf sirni gaggeessaa isaas kan taasifamuu qabu awwaalchisaas kan gaggeeffamuu qabu Finfinnee bakka qixxee goototaa namoonni kanneen biroo beekamoo ta'an itti awwaalamanitti ejjennoo jedhu akka qabu kan inni himee jiru jechuudha. Dargaggootni kanneen biroos akkasuma ejjennoo wal fakkaataa akka qabanii hiriira isaanii irratti argamee erga fudhadhee booda kallattumaan gara mana abbaa faadhaa yookaan gara mana maatii artist Hacaaluu Hundeessaatti kanan imale jechuudha. Maatii artist Hacaaluu keessaa nama argachuu dandeesseettaa? Eeyyee namu magaalaa Amboo keessatti bakka torban kuttaa'ee jedhamutti mana maatii isaa argamutti yeroo deemu namootni hedduun gadda isaanii ibsachuudhaaf bakka ta'an illee osoo hin jiraatiin naannoon sun marfameeti kan jiru maatii bira gahuudhaaf daqiiqota muraasa fudhachuun natti ture. Sanaan booda abbaa artist Hacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaa argadhee dubbiseen jira. Gadda guddaatu dhaga'ame. Ilmi isaanii Hacaaluu Hundeessaa torban darbe keessa gaaffiif deebii sabaa himaa biyya kana keessa jiru OMN jedhamu irratti dhimma Minilik irratti waan kaase waan maqaa dheefidha kan ajjeesan jedhaniiti kan jiranii. Sirna awwaalcha isaa ilaalchisees haati obbolaan mari'anneeti kan murtoo kanarra geenye jedhanii jiru. Awwaalchi isaa eessatti akka ta'u murteessineedha kan isaan jedhan Ambootti akka ta'u moo Finfinneetti? Akka magaalaa Ambootti adeemsifamu bakka dhaloota isaatti adeemsifamu murteessinee jirra. Kanaaf ammoo
haatiif obbolaansaa anis sirriitti mari'anneerraadha kan isaan jedhanii. Obboleessa artist Hacaaluu Hundeessaa Siisaay Hundeessaa illee dhimma kana irratti gaafatamee murtoon maatiidhaan ta'uudha kan himee jiru jechuudha. Hacaaluu wajjin jiraata ture Siisaay magaalaa Finfinnee bakka Laboo jedhamee waamamutti jechuudha. Ijoollee 3 qaba Hacaaluun. Daa'ima ija tokko hin taane kan inni dhiisee deeme Giiftii jedhamti. Daa'imman isaa Milkii fi Bireettiinis akkasuma ijoollee xixiqqoodha. Umuriin isaanii waggaa 5 fi waggaa 2 kan ta'an jechuudha. Sababa koronaa wal qabatee ji'oota 7 darbeef ijoollee isaa wajjin wal hin argine siree adda baafatee osoo ijoollee isaan dhungatiin osoo jaalala ijoollee isaaf qabu ibsatiin akka ture kan dubbatu Siisaay. Obboleessi isaa Haftaamuu jedhamus akkasuma osoo mana ijaarratiin otoo waa'ee sabaa waa'ee dhimma Oromoo kanaa ganamaa galgala dhiphatu waa'ee tokkummaa Oromootu dhiphatu lubbuun isaa darbee jechuudhaan quuqama qabu kan inni ibsu. Hiriyaan isaa Guddisaa Dheeressaa jedhamus akkasuma namoo kan baay'ee si gaddisiisu bakkuma sanatti argamee osoo gaaffiif deebii obboleessa isaa Siisaayiin osoo dubbisaa jiru dhukaasni gara malee hammaataa ta'e banamee yeroo gadi ba'an ilaallu gara malee dhukaati kan jiru. Ani karaa biraatiin ergan bahee booda dhimmoota jiran adda baafachuudhaaf tattaafataan ture. Eessumni artist Hacaaluu Hundeessaa lubbuun isaa darbuu dhaga'een jira. Hiriyaan isaa Dajanee jedhamu harkarra rukutamuu dhaga'een jira. Hospitaalota Riferaala Yuunivarsiitii Amboo fi hospitaala waliigalaa Amboorraa ragaan guurradheen hospitaalota lamaanitti hanga odeeffannoo kun qindaa'etti lubbuun namoota 7 ta'uu darbee jira. Namootni 30 ol ta'anis immoo yaaliirra jiraachuudha kanan dhaga'ee jiru jechuudha. Dhukaasichi attamitti jalqabame nama gaafatte qabdaa qaama mootummaarraas haa ta'u yookaan namoota naannoo sana turanirraa? Naannoo sana turan dhukaasa kan jalqabamuu danda'e sababi isaa qaamoleen mootummaa reeffa isaa fudhachuudhaaf dhufanii odeeffannoo jedhutu qeerroo bira dhaqqabee sababa sanaaf dargaggootni hedduun bakka sanatti argamuudhaan reeffa Hacaaluu Hundeessaa bakka sana deemuu qabu waan jedhu kaasanidha kan isaan jedhanii. Yeroon qaama mootummaa irraa mirkaneeffachuudhaaf yaalii godhutti ammoo gara Amboo kan dhaqanii qaamolee 2 jedhu hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad 90 ol gaddiitti dhagaamee kan deeman. Kan hafan ammoo nagaa kan hin barbaanne jedhanii jiru. Sababa kanarraan kan ka'e namoonni seenanii reeffa Hacaaluu Hundeessaa fudhatanii bahuudhaaf yeroo taasisanitti qaamni nageenyaa bakka sanatti waan hawaasummaa ta'eef hin argamne ture. Yeroo bakka sanatti rakkoon uumamu garuu bakka sanatti argamuudhaan dhimmicha tasgabbeessuudhaaf yaalii godhee jedhanii jiru. Dhukaasa isaan gargar baasanii irratti dandeenye baname eessumni Hacaaluu bakka biraatti immoo Wasiilas jedhamuu danda'a waan jedhaniif eessuma yookaan Wasiilli Hacaaluu bakka sanatti rukutameeti kan ture. Namoonni muraasnis madaaniiru kan jedhan isaanii lakkoofsaan hedduu hin jenne hanga lakkoofsa namoota 40 madaa'e kan dureef dhiise ilaalchisee garuu ragaan qabatamaa isaan akka hin geenye kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Amma hokkarichi qabbanaa'ee moo maalirra jira? Yeroo ammaa kana bakka sana hin jiru bilbilee akka qulqulleeffachuudha yaalitti garuu mootummaan humnoota dabalataas bakka sanatti bobbaasuudha kanan dhaga'ee jiru. Dhukaasnis yeroodhaaf dhaabbatee jiraachuudha kanan dhaga'ee jiru. Itti gaafatamtoota bulchiinsa magaalaa Amboo kan nageenyi ilaallatu akkasumas kantiibaatti yeroo garaagaraa irra deddeebiidhaan bilbileefiin ture naaf milkoofne. Gabaasaa VOA waa'ila keenya Naakoor Malkaa gaaffiif deebii kanaaf guddaa si galatoomsanna. Galatoomi namoo. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Amma immoo gabaasa Finfinnee deebina Tsahaay Daamxootti oduu fulaa akka akkaataa argatu nutti. Akkam oolte Tsahaay mee haala Finfinnee keessa jiru naa ibsi maaltu jira? Nagaa oltanii guyyaa kaleessaa qabee egaa reeffa Hacaaluu Hundeessaa hospitaala yeroo fuudhanii deeman geggeeffamuudhaaf jedhu irratti rakkooleen garaagaraa uumamanii turanii keessumaa gara Amboo hin geessina waan jedhu walitti bu'iinsillee uumamee ture. Naannoo Birbirsa Goorootti immoo namni tokko rasaataan rukutamee jira. Qeerroowwan gaggeessaa reeffa Hacaaluu Hundeessaa sanarratti hirmaatan keessaa eegaan kaleessaa haalli sun ture. Reeffis gara Ambootti deemee jira. Sana qofaa osoo hin taane Komishinii Poolisii Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee ibsa kennee jira. Rakkoon akka magaalaa Finfinnee keessatti ture. Daandiin cufaa ture. Dhaabbileen daldalaa hedduun cufaa turanii har'as daandiin magaala keessaa cufaadha. Geejjibni hawaasaa hin jiru. Dhaabbileen daldalaa tokko ammallee cufaadha. Hoteelonnis cufamanii jiru. Haalli Finfinnee keessa jiru gabaabatti kana fakkaata. Calliseema jira magaalaan Finfinnee har'a.
Muummichi ministeeraa haasawa godhanii turan kaleessa mee maali kan isaan jedhan qabiyyee isaa nutti himuu dandeessaa? Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahimad ajjechaa suukanneessaa artist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame irratti gadda isaa itti dhaga'ame ibsanii turanii miidiyaa biyya keessaatiin. Isarratti wanti isaan jedhanii Hacaaluu ajjeesuun diinni keenya alaaf keessaa dhimma kanatti bahanii ija keenya qabsiisanii waan jedhu kaasanii keessumaayyuu immoo nageenyi biyyattii keessatti akka hin jiraanne Oromiyaan dirree lolaa akka taatu lolli Finfinneetti jalqabamee akka xumuramuu qabu jedhanii kanaan dura miidiyaalee irratti dhaadachaa turanii qaamoleen garaagaraa jechuudhaan kaasanii jiru. Isarra dhaabbataniif gadda isaanii ibsatanii uummanni Oromoo ammas gabbaa'ee sirna awwaalcha mucaa kanaa raawwachuutii qabamaa jechuudhaan ibsanii turan. Mee haasaan isaanii keessaa kan fudhadhe kana dhaggeeffadhaa. Shira alaaf keessa qindaa'edha. Diinonni keenyaadha. Biyyattii kana waraanuun barbaachisaa miti. Wal nyaachisuu hin danda'ama jechaa turani. Diinonni keenya keessaa waraan Finfinnee keessatti jalqabni Finfinnee keessatti xumurraa jechuudhaan karoora isaanii dhoksaaf sodaa tokko malee miidiyaatti himachaa turani. Qindaa'inni kun yaalii amma humni isaa danda'u biyya naasisuuf, mootummaa naasisuuf, sabaaf sablammii wal nyaachisuuf bifa gurmaa ta'e, bifa qindaa'een yakka jaalu nurratti raawwatee jira. Hayyee Tsahaay Finfinneedha ala waan iyyaafatte qabdaa fakkeenyaaf magaalaalee adda addaa naannoo Finfinnee jiran akka Bishooftuu, Adaamaa, Shaashamannee fa'aa waan adda baafatte jira haalli jiru maal fakkaata? Guyyaa har'aagaan godinaalee addaa Oromiyaa keessumaa naannoo Buraayyuu, Sabbataa akkasumas Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Sandaafaa dabalatee balaaleffannaan ajjechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaan namoonni ba'an irratti humnoota nageenyaa fi qeerroo qarree hiriira ba'an gidduutti walitti bu'iinsa akka ture iyyaafadheen jira. Magaalaa Buraayyuutti har'uma waaree booda kana namni tokko humna nageenyaa mootummaatiin ajjeefameera. Waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu fuulduratti jechuudhaan namoonni achi turan natti himanii jiru. Namni 5 immoo madaa'anii akka turan natti himaniiru. Namoonni hiriira sana keessa turanii jechuudha. Magaalaa Sabbataattis akkasuma rakkoon ture balaaleffannaa warra ba'an irratti dhukaasni banamee humnoota nageenyaatiin madoon akka qaqqabeedha. Magaalaa Bishooftuu, Adaamaa dabalatee immoo kallattii gara bahaatiinis rakkoon akka jiru jiraattotarraa odeeffadheen jira. Dabalataan naannoo Oromiyaa keessaa godina Arsii irratti har'a wanti raawwate namoota balaaleffannaadhaaf ba'anii daandii cufan irratti daandii humnoonni nageenyaa bansiisanii turanii daandiin banamuu hin qabu jechuudhaan namoonni ammas mormii kaasanii walitti bu'iinsa uumameen Itayyaa irratti namoonni 3 lubbuun isaanii darbuu dhageera. Akkasumas namoonni 13 immoo madaa'aniiru kan jiru jiraattonni magaalaa Itayyaa irraa natti himanii jiru. Achumarraan gara Shaashamanneetti yeroo dabarru Shaashamannee keessatti guyyaa kaleessaadhaa qabee rakkoon akka ture kan jiraattonni dubbatanii akka jiraattonni magaalaa Shaashamannee jedhanitti namoonni hedduun madaa'aniiru kaan ammoo du'aniiru kan jedhan kaasaniiru. Daayirektarri meedikaalaa hospitaalaa riiferaalaa magaalaa Shaashamannee illee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka dubbatanitti namoonni 5 Arsii Nagalleetti ajjeefamanii gara hospitaala riiferaalaa Shaashamannee akka geeffamanii reeffi isaanii achi jiru himaniiru. Namni tokko immoo magaalaa Shaashamanneetti ajjeefamee hospitaala Malkaa 25 akka ta'e daayirektarri meedikaalaa kun Dr. Kadir jedhaman ibsaniiru. Waliigalan naannoo magaalaa Shaashamannee irratti namoonni ajjeefaman namni 6 rasaasaan akka rukutamanii ajjeefamanidha. Dr. Kadir kan isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Tamaam Huseen immoo namoonni ajjeefamuu himaniiru. Garuu namni ajjeefame amma ragaa harkaa qabnutti nama tokko qofaadha kan isaan jedhanii namoonni madaan jiraachuu malu jechuun kaasaniiru. Tilmaama malee qubatanii immoo ammatti harkaa hin qabnu jedhaniiru. Humnoonni hiriira ba'an humna nageenyaarra waan caalanii fi to'achuudhaaf illee yeroo nu rakkiseera. Garuu ammatti haalli jiru qabbanaa'eera. Humnoonni nageenyaa to'achuu danda'aniiru waan jiran kaasanii garuu daandii magaalaa Shaashamannee dhaqabee hanga Mooyaaleetti Boorana qaxxaamuree deemu ammallee cufaa akka ta'e immoo jiraattonni odeeffannoo dabalataa nuuf kennaniiru. Tsahaay gara Finfinneettan si deebisa amma naannoo Buraayyuutti ta'e ka jettu kana akkasuma immoo Bishooftuu fa'aa ka jettu kana qaama mootummaarraa waan mirkaneeffatte qabdaa qaamni mootummaa ka jedhu.
Qaamootummaan akka waliigalaatti dubbii himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaati kan dubbisne isaanii naannoo Oromiyaa keessatti magaalota akka Shaashamannee fi Jimmaa maqaa dha'uudhaan magaalota kanneen biroo keessatti guyyaa kaleessaati malee har'atti rakkoon hin jiru kan isaan jedhani. Guyyaa kaleessaa rakkoon tokko tureera. Hanga yoonaatti balaaleffannaa ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa ilaalchisuudhaani namoota ba'an irratti namoonni 50 lubbuun isaanii darbuu himaniiru akka waliigalaatti Oromiyaa keessa. Namoota kana keessaa immoo humnoonni nageenyaallee akka jiran himaniiru. Rakkoon kun jiraachuu ibsani garuu magaalota tokko maqaadhaan nutti ajjecha magaalaa Buraayyuutti namni tokko lubbuun isaa darbuu fi akkasumas namoonni 5 madaa'uu wal qabatee kan jiraattonni kaasan qulqulleeffachuudhaaf waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti bilbilee hin milkoofne yoo kan adda baafanneef ragaa arganne moodeedde kan dhiyeessinu ta'a. Waahila keenya gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa ibsa kennite guddaas galatoomsan. Galatoomaas. Oromiyaan maan keessa oolte. Koongireesii Federaalistii Oromoo keessaa Dr. Mararaa Guddinaatii fi ABO keessaa obbo Daawud Ibsaa dubbifne. Akka jarri jedhutti bulchiinsa KFO keessaa obbo Baqqalee Garbaatii fi Jawar Mahammediif gaazexeessaa fi aktivist Hamzaa Booranaatii fi nama hedduutti ijjeechaa Haacaaluutiin dudduubidhame. Mootummaan waan uummatii jedhe caqasuu baannaan biyyittii gara hamaatti deemuu dandeettii jedhe warri lachuuyyuu. Tikis gammee dubbisa. Haacaaluu Hundeessaa yeroo baay'een keenya mana hidhaa turretti artiistota Oromoo kaan wajjinii fi qeerroo Oromoo wajjin qabsoon Oromoo gara funduraa akka deemu warra godhanii ajjeefamuun isaa gadda guddaa nutti fideeraan jedhan dura taa'aa Koongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaati. Haacaaluun qabsoo Oromoo amma deemaa jiru kana nama olaantummaadhaanii kutannoodhaanii mootummaa fuuldura dhaabbatee naannootti maladhaa jirruu fi qabsoo kana gara fuulduraatti deemsisedha. Haacaaluus gadda Haacaaluu fi qabsoo keenya gara fuulduraatti fudhannee akka deemnuuf gumaacha guddaa kan godhudha. Garuu gadda guddaa nutti dhaga'ame saba keenyas duutisaa garuu jaljedhamee waan bira darbamuu miti. Hooggantoonni fi miseensonni Koongireesii Federaalaa Oromoo egaa hidhamanii san keessaa tokko obbo Baqqalaa Garbaati. Itti aanaa keessan tokko immoo obbo Jawar Mahammed dhiyeenya kana paartii keessanitti dabalame. Hidhamuu isaanii kanaa fi sababni maal akka ta'e beektanii mana hidhaa kam jiran? Mana hidhaa ammaa fi maakalaawii jedhama malee qajeeltutti waan qabatan Baqqalee Jawaarii fi Hamzaa Booranaa dubbii reeffaa abbotti awwaalamuu Finfinneetti awwaalamuu gubbaatti maatiin ambotti awwaalamuu nuufidhaa reeffannuun jedhe karaa kanannaatti qophoofnee amboo haadha qommoo jennee naa murteessinee Baqqaleen faa Jawaar faa akka Finfinneetti awwaalamu malee hin ta'u jedhanii makalaakaan dhufee jeequmsi ka'uudhaa fi rakkoo ture jaalalachuu yeroodhaa fi ufuma seeftiinuma isaaniitiif yeroo akkas goone waan jiran kan warri mootummaayyii jara warra hidhame argachuu hin dandeenye maatiinis hin arganne kanarra dhiiraa jechuu kooti garuu warra mootummaatti kanan dabarsee ammas ifatti dabarsuu barbaadu Jawaar faa hidhamuu itti fufuuni mootummaafis bu'aan qabu biyya kanaafis bu'aan qabu saba keenyaaf bu'aan qabu hunda miidha. Tole egaa isinis ta'ee hooggansi paartilee Oromoo waan adda addaa an mormituus ta'ee kan mootummaas ta'ee walumaa gala hooggantoonni Oromoo abbootiin gadaa kun wanni jalqabame mariin godhaartan waan amma jiru irratti gama kanaan. Nama warra mootummaa keessa jiru warra nan quunnamtii qabu kaleessa bilbilee isaanis nam tokko lama irraa deebisee naa bilbilee waan karaa ofiirra jiran natti himaniiru. Garuu warra ati jette kaleessaa qabee warra mootummaaf nuunis walitti fidu warra tokko warra jaarsolitti jira warra tokko quunnamuu yaaleen ture waanuma harkaan qaban. Egaa artiist Haacaaluu Hundeessaa gadda ajjeefamuun isaa erga dhagahame qabee uummanni Oromoo gadda guddaa keessa jira. Isin ajjeefamuu artiist Haacaaluu Hundeessaa kuni biyyattii garam deemsisaa jettanii ilaaltan? Karaa siyaasni biyya kana akkama jiru kanatti itti fufuun rakkoodha. Tooni Chaayinaa yeroo baay'ee rakkoon akkasii kiraayisiin jedhamu kuni gara waan haaraa uumee darbuu hin danda'a waan jedhan jaadabanii fi dhaabbileen paartileen Oromoos haa ta'u inni mootummaa keessa jirus warra alaas
sabni keenya sabni ollaa keenyas biyyi kun akka ammatti jirtu kanatti itti fufuun rakkoodha. Profeesar Mararaa egaa Amboo isiniifis qaheedha. Amma immoo reeffi Hacaaluu Kaleessaa achi geeffamuudhaan himame. Haala Amboo jiru sirriitti wanni beektan ifatti maatisaa oo dubbistanii jiraattan wanni achi jiru qabatamaadhaan maal fakkaata? Rakkoo bal'aa jira. Ammayyuu Finfinneetti deebi'ee haa awwaalamu kan jedhamuu fi bakki achumatti haa awwaalamu kan jedhu lola guddaatu jira. Lola sana keessa immoo raayyaan ittisa biyyaa galee walitti bu'iinsiyyuu dhalatee wasiila Hacaaluu qabatee namni afur du'eera kan jedhu amma nagaa jira. Ammumayyuu Amboo rakkoo guddaa keessa jirti jechuudha. Awwaalcha artiist Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee waan deemaa jiru kanaan hooggantoonni fi miseensonni dhaabbata isin dura taa'aadhaan hooggantan Koongireesii Federaalaa Oromoo qabamanii hidhamanii wanna maatiidhaa dhiifamuu qabu moo kun wanna uummanni fi Oromoon waliigalaan murteessuu qabu jettanii yaaddan? Kanarratti hoo yaada qabaattan? Dubbiin awwaalchaa anaaf xiqqoo rakkoo qaba. Maaliif namni baay'een kan barbaadu gadda keenya akka ta'utti addunyaatti iddootti agarsiifachuu dandeenyu, iddootti mul'ifachuu dandeenyu. Finfinneenis immoo keenyadha. Nura Oromiyaa gubbaatti awwaalamee boonyee awwaala jedhanii alaa keessaa warri barbaadan jiru. Warri mootummaa immoo maatiin nu gaafateera Ambootti awwaallachuu nu dhageessa. Amma gaa dubbiin maatiis immoo kan rakkisaa jiru. Barbaanne wayii jira. Akka maatiitti isa sabni jedhu kana fudhatanii deemuu waan barbaadan fakkaatu. Mootummaan immoo rakkoon kun akka hin bal'annee gara tokkotti deemuu waan barbaadu fakkaatu. Nutis kana keessa gallee kana ta'uutu irra jira jennee akka dhaabbitti murtii fudhachuun egaa maatiin suni gara kamitti deemuu maal barbaadanii jedhu wanti rakkoo tokko jira. Garuu kanas ta'u sana kabajaan awwaalamuun Hacaaluu mootummaadhaafis saba tasgabbeessuudhaafis biyya kanas immoo bal'inaametti gar tokkotti deemsuudhaaf warra sajjeese sanas hatattamaanii godanda'amee qaama qulqulluu ta'een qaama bilisa ta'een akka qulqullaa'u gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Karaa biraatiin odeeffannoon miidiyaa hawaasummaa irratti manni Piroofeesar Mararaa Guddinaatii fi handura taa'aa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waraanaan marfameera jedhu dhugaa akka hin taane hooggantoonni lamaanuu dubbataniiru. Yeroon sagantaa kanaaf lachuu wajjinuu gaafiif deebii geggeessu lamaanuu mana isaanii jiraachuu natti himan. Kanumaanan gara gaafiif deebii dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa wajjin godhetti sin dabarsa. Obbo Daawud Hacaaluun artiistii Oromoo bira darbee addunyaa irratti beekamtii guddaa qabu ta'uu dubbatanii dhimmi kun dhimma jabaa biyyattii mudate ta'uu tarreessan. Oromoo biratti qofaa otoo hin taane biyya kanatti baay'ee beekamaadha. Qabsoo keessattis guddoo beekamaadha. Kuni haala akkasii keessatti lubbuu isaa darbuu guddoo kan nama gaabbisiisuu fi guddoo kan nama belbelchudha. Kan lammataa egaa kan dursuu kanneen qaamni kana godhee fi warri kana godhanii cubbuu guddaa hojjetanii kan itti aanu dhimmi kuni dhimma faddi dhimma jabaa ka biyyi kun isa mudatte keessaati jabaa kan jedhamudha. Oromoof immoo adda. Ammoo waan adda gahaa turre irraati ka isa doorsisaa turantu jiru jedha. Inni himataa ture jedhu kuni yeroo sanatti eenyu fa'ii isumarraa gaafatame rikoordi ta'uutti ture. Inni kun immoo hafuura uumaa turetu jira. Amma immoo lafarratti mul'ate kuni haala yaaddessaa uummataa fi uummata wal dura dhaaba ka jedhu yaaddoo qabna. Kanarraa ka'uudhaan amma Finfinnee keessatti namni waan itti dhagahamu ibsachuu qabaa. Ibsachuus gadi ba'ee haa ta'uuti kan immoo harkatti busheessuu fi hiriira biraa Finfinnee kana keessatti qopheeffamee karaa irratti ka qeerroo balaaleffatu ka qeerroo arrabsu kun bahuu gaarii
haala gaarii fuuldura keenyatti agarsiisaa hin jiru. Finfinnee keessatti hiriira qeerroo balaaleffatu waan jettan an karoorfamee jiraachuu odeeffannoo qabdammoo wanna amma deemaa jiru hiriiratu jira jechuu keessani. Mana koo fuulduratti na fuuldura darbani. Qeerroo leebaa jedhani. Hiriira baay'isanii hin balaaleffatu biyya eessaatti. Maa baateen jedhu mirga isaati. Mirga isaa dura dhaabbatee hiriira biraa waan ni godhee kan sana akkasitti waan ni godhu kana argine jechuudha. Koo fuulduratti hin darbu. Hiriirri kun hiriira guddaadha moo namootuma naannoo san jiraatan muraasa hoo sirriitti arguu dandeechanii jiraattan? Kan inni ija kootiin argee gara nama 100 ta'u alaabaa Itoophiyaa qabataniiru. Dullaa qabu qeerroo balaaleffataa darbanii. Akkuma argaa jirru odeeffannoon jiru Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti walitti bu'iinsa adda addaa jira. Lubbuun nama baay'ee darbaati jira. Mootummaa biyya bulchaa jirurraayis hooggansa paartii mormituurraayis sa'aatii kanatti yeroo dhimmi guddaan kun biyyattii haguugee jiru kanatti maaltu eeggama? Isinoo akka paartii keessanitti maal gochaa jirtan? Nuti waa gochuu hin dandeenyu. Maaliif quunnamtiin nurraa citeera, telefoonni sirnaan hin dalagu, intarneetiin hin jiru. Wal keessa deemnee waa gochuu rakkisaadha karaa deemuu. Mootummaan waa hunda harka isaatii qaba. Jalqabuma akkaataatti qabeessa waan ija keenyaan arginuuf waan arginurraa jechuudha. Waan gaarii argaa hin jiru. Ammoo sanarra dabalanii nama hidhuu fi maalii gochuun waan inni uumu ifaadha. Akkaataa qalbisaa akka jenne kana. Kanaaf waan bakka bakkatti ta'u kana odeessa ciccitaa arganna akkuma ati jette sana hiriiratu jira bakka hedduu namatu du'aa jira. Kuni gara middeessaa hin beeknudha. Dura taa'aa Koongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaatii fi hoogganaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa galateeffachaatiin sagantaa kiyya xumura ani Tiksiti Gammeeti. Ijjecha artist Hacaaluu Hundeessaa, hidha Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalee Garbaa, aktivistiif gaazexeessaa Hamzaa Booranaa waliin nama hedduuttidha jecha dhaga'u jirra. Oromiyaa keessa Harargee haga Mooyyaleetti namni hiriir mormii jira. Biyya laallee London, Norway, USA fuula hedduutti namni hiriiratti jira.